torbaan lamaan booda yookaan torbaan sadiin booda na dhaquu qabaa miiree hakima dhaqee maal akka ta'e ilaaluuf. No torbaan sadii miti biyya kana ni beekta yeroo nama dhukkubee yeroo nama dhukkubsan deemanii yaalaman malee akkamitti dhukkuba baatii lama torbaan lama sadii fidhiistee achi booda dhaquun hin taatu qaraama yoo waan si dhukkubeef beekte malee. Istiraamee kamalee laphee na qota eduma kana laphee na qota malee kaleessa nan dhukkubu ture kaleessa ani mudhima. Eda akkisuuf ta'a eda garuu nakkisu. Nas sirriitti. Okay, ifeegi ammoo akkasti emergency rabbi si haa fayyisu. Aamin aamin lubbuutii ashirin cinqamin. Atis kaama ani garuu takkaa yoomin durgumaan ta'e anuma jirti turte. Sidaa ka Oromoo fudhataa jedhee yaadee garuu jechuun dubrummaan fudhamtee akka murattu kaa'ammadee maal goona. La Oromoo malee kan itti jabeessitee Oromoon wallahi yeroo maal dhugaadhaan mul'ifadhaa. eenyu nyaata si godha raamaayyee? Hogguna dhukkubu inni wallahi daqiiqa takka gadiin taa'u bakka achi fiigee bishaan na fide gara kaanii suuqa dhaqa gara kaanii maal godhe gara bakka wallahi akkuma Oromoo tokko. Yeroo Oromoo caala iyyuu inni. Makiinaan qaba? Makiinallee rabbi jedhe bitachuun oolamu. Ibsaasi ati hindi iste wanni ijoollee sirbisiisuu san hindi ifte. Ati nu quban qabdu maaltiin beeka raaman eessa badda jeesi yaadee raama jaarsa kee fidii wajji kottu gaa odoo asliin fadhu gurnama gurraachan fadhattu. Usnee mucaan waan jetteen sitti himaa yaaqi mucaan lakkaa'u dhukkuba jette. Raamaa Suudaanii heerumte dhugaan. Dhiiga nama birooti ufitti godhee mire dhiiga dheeraadhaasa bakka dheerarraa natti garagalee dhiigni waan ta'eef. Dhiigni maal? Dhiiga Oromooti miti gaa. Dhiiga Oromoo otoo ta'e na dhukkubu beektaa akkatti mudhiin. Ahaa amma naa galte mucaanii hoggoo wajji rabnu dhiigni inni natti gallakkise dhiiga Suudaaniiti. Injiiniin teenya waliin fuutu saniif na dhukkubseetti bara. Nasraa siin galle sammuu ishii si galte. Sirriidhe ganaa gaafa dhaltu faa ati adii tana ilmoo gurraatti garaa keessa ta'a. Amma ilmoon gurraatti sun garaa keessa si dhidhiitti si qaban. La gara kaaniin adiidha. Gara kaaniin adiidha gara anatti ba'uu qabdi malee ilmoon tiyyaa'anii. Si dhootti ilmoon garaa keessatti si dhootti si qabalti aara. Ani waan diddiimaa itti nyaadha kaa waan diddiimaa kana itti nyaachuu jira Allah bayyi. Wama nafeesisaa beektaa ammallee. Yaa amma waan diddiimaa nyaatu qofa osoo hin ta'in maal itti nyaatu qabda beektaa ilmoo garatti qabsanii. Gadi baatu TikTok irra hin deemtu. Nasrallee numa beekti waan hin jedhu kana. Amma dubrummaa qaxiitti dheetere qaxii. Dubrummaan baay'ee jedheen. Mucoo tun ayilee qabdee ibsaa waan jettee ani dubrummaa kiyya silaa Oromoofiin kan isheen taa'aa ture. Oromoon biyya kana walleen dhuftu Oromoo dhabeetiin alagaa kan jettee akkam. Wayi Oromoo. Oromoon iyyuu osoo nama jiyyuu rafte iyyuu beektu wallaa haga nama saman baasan yoosuu wal dhabdaani inuu hin beektu nama wajjin ciisa Oromoo namba. Bakka dubrummaan jirtu hin beektu. Beektu wallaa hin beektu. Anumaanuuni wallaalee bar durummaan ture edaan durummaan hin qabaa jedhee hagguu innuu na bira ga'uu yaanu wamaana dadhabe. Haa. Nasiraani dhageeffatti dalgaani bujjiraa bar. Sira dhabe. Wamaana dadhabee ka jedhu kan isin hin ganu. Akkuma dheeyteere? Wallaahi hakiman dhayin'ee. Anummaanuu xiqqishuu takka qaba beetanii. Garuu garaa nyaatte ati qonni dubrummaa siraaf utaalte ni utaalaniiru. Inu utaalu malee inu utaalin ani ilma narra ajjeessa garaa kiyyanaan jedhe. Utaalli natti hin dhiisu. Akkama inu utaalin ilma narra ajjeefta wayi. Suara abbaaf digalchuu fedhu TikTok irraa rakkoon qabu sun tuffataniituma bira kutan malee yoo ajandaa godhani. Biraayidima godhatte isiin biraayidima malee sargii hin goone nikaahuma malee sargii inni silaa dhoofachuu fedhe beektaa. Na posattu malee jettani. Isiin sargii gala goote jetteen kun nikaahuma
Bar jaartii labana kanaan miidiyaa irratti akka beeksanitti jaartii uffisseetu barra akkana nu gubde bar. Abbaa abdii akkami caqacaqaa jirti amma. Akka ajaa'ibatti. Bar footoo namaxxansi porofaayilii faana kaadhu siin jetti berri baratte. Akkasii taayisaatti hundi isiin gomti laayifii keessa ture suuta jedhee galamne. Hedduun isii namatti hundiiftu. Fayyaalettiidha. Tundi ko fayyaalettiyya. Magaalaa guddoo waliin baradhe. Ganama galgala dhufa guyyatti yeroo lama dhufa amma balleessite torbaanitti guyyaa lama sadi dhufa biizii goota intaloon. Torbaan kanan garre halkan akka sa'a 8 dhufa malee wayita warri Afrikaa raffee diyaaspooraan hirriba ka'ee wayita dhufa inni. Jaartii raffisee dhufa. Jaartii raffisee dhufe. Yaa ma dhufe kun haasa hime. Aboo jaartii argate inni xiyyata akka raftu bar. Asli akkam nagaa. Fayyaa. Miiroon meeqa? Eegaleetu jira bakka. Miiroo moo jima biyyatee naqamu? Bareeda bataam. Jireenyi ka kophaa jiraatan isaa wayya muka qabbana kana waaf jala kaatanii rafaa wayyi. Warri siingirii dhageeffadha. Warri siingiriitiif nami qabrii jiruu fi namichaan siingirii homaa garaagarummaa qaban. Qabrii addunyaa gubbaati bar singilummaan dhugama jette sana wallaahi. Wallaa billaa. Hayyee. Cinqaan gisee siingilummaatiif amma garaagarummaan hin jiru bakka atiin waan siin jedhu namichaan siingilummaa irra jiru. Sesseeqa beekta waan takka akka Ammaste kana maqaa biraa baafadhu ati. mucaa kana malee ka biraa eessatti itti baasa. Mata gubbaa Wallaahi qaba. dhuguma siin jedha abbaa abdi. Abdi ma itti baase mucaa kee. Kana malee ka biraa hin jiru. Ati maqaan kee ka dura maalini Abdul Eenuni Abdul Jalili moo Abdul Jabbaari moo Abdul Rahmaani abdii kana abdi ma Abdurrashiid. Abdul Rashid bakka bareeda. Abdi baase artiillee Abdul Wayi godhe kellee bakka. Maftu alaikum salaam. Abdiin jiraachuu akka namni beeku ta'uu qaba. Dirqama immoo hangafa dhiira argachuu qabda. Ishii maaliif yoo intala argatte waan abbaa dubartiiti waan si waamaneefi haga dura kana wuxeetii kee argitu waan akka chokoleetii kana loozii kana ocholonii kana waan fedhii tora kaane waa'ee fayyaati. Yoo fedhiin isii mootuu si caale dubartii argatta waan ta'eef dirqama fedhiin kee caaluu qaba dhiira argachuuf. Akkas jedha. An dubartii dhaliyyuu fedhu. An dubartii dhaliyyuu fedhu. Kennaadha suni rabbi waan si kennu hooma alhamdulillah isa tokko godhataa fedha ofiitti waan argatanii miti garuu bata caalee waan babbareedaa nyaata. Yoo xiqquma isiin akkan guddatte akka killee cabtuu kaan eeganii dansaa miti. Eenyu dhiiroo dubrummaa irraa fudhatee dhaggalcha. Dhugaa jette anuu amma akkatti makii fa'aa eegaa halkanii guyyaa irraa fukunoo qawwee mataa irra kaadhe. Namatti hin beekneef malee namni amma dubra 3 dubra 4 qabu kun hiraari isaa osoo argite hin beektu. Iyyaaddaaf halkanii guyyaa. Eessa kuttee eessa jirti eenyu dhiiroo dhiiratti wannaa godhee in rakkata sa'aatii 2 halkan isiin gabbaatee naan bakka ala dhaabbatee eega. Dhugaa jette. Iyyaan Maaliif? inni raanfadheeyyuu. Wallaahi. Wallah waan sanuun irraa badde.